Akka jirtu jaallatamuuf kabajamoo daawwattoota maatii Eleven Studio biyya keessaa fala kan taatanii nagaa waaqii isiniif haa ta'u jechaa. Egaan Eleven Studioon bakka argamsaa magaalaa Naqamtee naannoo Marfasa qofaatti kan argamu yommuu ta'u, namoota ogummaa garaagaraa fi muuxannoo jireenyaa qabanii kanneen seenaa isaaniirraa waan guddaa dhaloonni hubachuu danda'u dhalootaaf seenaa bu'uureessanii gara istiidiyoo isaatti waamee kan haasaa waliin taasisu yommuu ta'u, egaan qophii keenya maatii Eleven Studioonis har'aa keessummaa kabajamaa fi jaallatamaatii kan seenaa isaarraatii dhaloonni waan guddaa hin barata jennee yaadnu dhiyeessineerra. Egaa keessummaan keenya kun eenyu kan jedhu isaanirraatii kan dhageenyota maqaa isaanii fi bakka argama isaanii bakka irraa dhufanii isaaniif hin dabarsa. Egaa seenummaa affeerraa keenya kabajanii yeroo keessan qaalii kanarraa hirtanii waan dhuftaniif nu kabajanii guddaa galatoomaa jedha. Waaqayyoo sinaa eebbisu irraa isinis gara istiidiyoo Eleven Studiootti na waamtanii seenaa koo irraa dhaggeeffachuudhaan duraan ibsuudhaan guddaan sin galateeffadha. Ramaan sinii jedha. Ani maqaan koo Taakkalee Bultii naan jedhanii kan dhaladhee gandaa aanaalee kadhalachaa ganda badhoo kan jedhamu irratti dhaladhee namoonni takkeedhaan na beeku achiitii kan fedhaa jechuudha. Ammoo magaalaa Naqamtee keessa hojjetaa jira. Seenaan koo ni jalqabachiisa jechuudha. Egaa raajii kee gara dudduubaatti sin deebisaa jireenya dhala namaa keessatti ijoollummaan yeroo baay'ee namatti toluu fi yaadannoo guddaa kan qabu. Egaa namni keenya akkuma bifaan garaagara ta'ee haala jireenya isaa adeemsa isaa keessatti akkaataan itti adeemee dhufee har'a gahu akkaataa garaagaraadha. Egaa ijoollummaa kanatti gaafa sin deebisu immoo namoonni tokko tokko kan gammachuudhaan yaadatu ijoollummaa isaanii kaan ammoo gadhiidhaan yookaan gaarii kan hin taane yaadatu. Egaa raajii takkiinoo akkamitti yaadattu? Mee waa'ee ijoollummaa keessanitti gachiisin deebisaa? Deebisanii waa'ee ijoollummaa dubbatti naan deebi'ee yaadadhu ijoollummaa koo ganda baadiyyaa badhoo kan jedhamtu keessatti waan dhaladhee akkuma dhaladhee koo kurkuraa ta'een abbaan koo gara wattaadaraatti kan narraa deeme haadha koo wajjin xiqqoo kan deddeebi'aa ture maatii aanan keessatti kanatti egaa haalichi biyyicha rakkisaa yoo ta'e iyyuu yeroo muraasaaf maatii akaakayyuu koo kan jedhaman biras deddeebi'ee jiraadhaa tureera. Maatii gidduu madagalees mana kan hin jedhamne gidduutti dhaladhe manuma tokko laayifii koo achiin jalqabe jireenya dudduubatti deebi'ee yaada dhugaa mana barumsaa tokko hanga 5 badhoo immoo mana barumsaa guddachee jedhamti kan isaan beekamu achittidha kan inni tokko hanga 5tti baradhe. Isa booddee dhagaa laayifii jireenyaa keessatti gara magaalaa Finfinneetti kan inni barachuudhaaf fira bira deeme jechuudha. Raajii fakkiin garuu hangafa moo mucaalummaa moo mucaa gidduudha? Xiqqoo hangafa gaafa ta'anii caalaawwan garaagaraa ni jiraatu. Obboloonni dudduubaan hiriiranii dhufanillee kan ba'aan isaanii hangafa irratti fe'ama. Yeroo tokko tokko hangafa ta'uun bareedaa akkuma ta'etti garuu ijoolleen dudduuba jiran kun hangafa kanatti ta'anii waa'ee isaanii hangafa irratti fe'ama. Mee isin hangafa moo hangafa miti? Akka maatii korraa dhageetti obboleetti hangafa kan jedhe dura dhalatte hin qaba. Maatiin koo dudduuba deebi'ee yaadachuun itti ulfaata. Harka qalleeyyii waan ta'aniif immoo mana qaalluutti karaa haadha kootii abbaan haadha kootii warra qaalluudha. Mucaa kana qaalluutu walii galii kan jedhamu odeeffannoo akkasii qaba. Lammaffaadha jechuudha. Jabaadha. Egaa gaaffii kana irra deemnee bal'inaan yeroo ittiin kaasnu ni jiraata. Isa dura garuu egaa waa'ee ijoollummaa haala kanaan eegamee ibsitanii haala maatii eeggan dubbattanii har'oo maalirra jirtu raajii keenya maal hojjechaa jirtu gaa'elaan haa ta'u haala wajjin maalirra jirtu? Ani gaa'elaa dhaabbadhee nan qaba. Ijoollee 3 qaba. Kanadhaa hojiin ani hojjedhu hojii dhuunfaas kan mataa kootii
Kan qabadhaa akkaasillee dhaabbata tokkos gaggeessaa ta'eenii dhaabbata guddaa gaggeessaa ta'een hojjetaa jira. Kan biraa immoo hojii waaqayyoos bukkeedhaanii waan qixxeetti deemsisaa tajaajilaan jira. Kanarra jira jechuudha. Hayyi baay'ee bareedaadha. Al tokkoon ayyaana gosa jedhanii maaliifii al tokkoon hojii waaqayyoo hojjechaa hojii dhuunfaa fi hojjechaa kana lamaaniitiin bifamuun ayyaanamuudha jedhee yaada. Garuu akkamii raajitakkii namoonni nu dhaggeeffachaa jiran yookaan namoonni nu hordofaa jiran waan jiranii fi ifa akka ta'uu fi akkamii hojiin tajaajilaa kunii fi hojiin dhuunfaa hojjechuun kun waliin hin deemaa. Mee akkamitti ilaalcha akkamii qabda kanarratti? Gaaffii gaarii na gaafatte hojii tajaajilaatii fi hojiin dhuunfaa hojjetachuu walii wajjin deemaa kan jedhu irratti namoonni baay'een yeroo baay'ee tun gaaffii kana yoo hin deebisini waa'ee hojii kan jedhu baay'een itti hamanaa jechuudha. Akkamittiin yoo jettee jireenya ni dabarse keessatti hojii hojjechuu dadhabuun hammam akka nama ilaalchisu, hammam dudduubatti akka nama deebisu, hammam immoo akka nama gungumsiisu waan hin beekuutii fi hojii hojjechuun baay'ee murteessaa ta'ee tidhiin ilaalaa jechuudha. Jireenya kan nama kamii keessatti iyyuu hin hojjetu malee kan hin jiraanne waan amanuu fi hojii hojjechuun baay'ee waan itti amanuuf hojii baay'ee nan jaalladha. Akkasumallee hojii kana bukkeetti immoo kan waaqayyo jaallatu gammaddee kan hojjettu hojii kee bukkeetti hojii waaqayyo immoo yoo deemtee hojjette waaqayyos waa lamaan kanaan baay'ee si eebbisa baay'ee immoo sitti sin gammada. Tokko hojii hojjette hin gungumtu, lammataa immoo hojii waaqayyo gaafa hojjettu boqonnaan isaa sumaafidha. Kanaaf lamaansaa hojjechuutti baay'ee na baay'ee itti gammada. Kanaaf hojii waaqayyos hojii isaa yennaan immoo hojii kan lafarraa hojjetuttis taayimii isaa waliin madaalchisee waliin baalaansii godheetanii hojjedha. Kanaafidha. Tokko jireenya hojii kan irraa baradhu Phaawulos irraa illee nan baradha jechuudha. Bara Phaawulos jiraataa ture keessatti Phaawulosiif guyyaa lallabaa olee halkan immoo dunkaana hodheetii hojii waaqayyoo kana babaldhisee akka nuyi irraa barannu seenaa isaarraa akka nuyi barannu eegga waan buusee darbee kiristaanni hojii yoo hojjete bu'aa qabeessadha. Kanaaf hojii waaqayyootti illee baay'ee bu'aa qabeessa nama bu'aa buusu ta'ee darba. Kanaaf hojiitti baay'ee namana. Yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti namoonni baay'een na beeku. Guyyaa seenaan hojii hojjedhu yennaan hojii waaqayyoo dhaqee hojjedhus jira konferensii ta'ee nan tajaajilu. Akkasumallee dhalootaan halkan hanga sa'a 7 miidiyaa adda addaa fayyadamnee nan barsiisu illee jira. Egaanii gara amantaa Pirotestaantii kanaatti immoo haala akkamiin yookaan immoo adeemsa akkamiin dhuftanii qaallurraatii kan jedhu dhageera. Yeroo baay'ee immoo yaadonni kakkaanii tokko tokko akka aadaatti qaalluun kun ayyaanadha jedhama. Inni dhaloonni haa hubatuuti waa'ee qaalluu kanaa qaalluun kun maal akka ta'e mee kanarratti illee bal'inaan ibsa guddaa nuuf kenna. Gaaffii bareedaa na gaafatte. Gaaffii ati na gaafatte bareedaadha. Qaalluu jechuun egaa waaqa tolfamaa kan namni gimbii ijaaruudhaanii yookiin mana ijaaruudhaan aarsaa garaagaraa dhiyeessee oola qalee takka qaalluun kun daangoo wantoota adda addaa gashaa, korma gashaa waaqaa bitamtuuf jechuudha. Achi keessatti abbaan qaalluu kun yookiin namni qaalluu sana irra buufatu hafuura seexanaati. Irra taa'eeti dhagaa dhaloota sana kan inni bitu yoo barbaade garafaa yoo barbaade immoo itti dheekkamee ajjeesee hiyyoomsee sodaachisee fi bushaa jechuudha. Qaalluun karaa waaqotiitis karaa aadaatiin akkasittiin hojjetamaa fi ture akkasittiin sagadamaa fi ture jechuudha. Qaalluun baay'ee dhaloota keessatti dhaloota zarii keenya keessatti namoota baay'eef ta'eera. Akkasuma akkuma jalqaba sii kaasaa ture
mucaa haadhoo koo hangafallee kan galaafate qaalluudha. Firoottan koo baay'ee kan gaggalaafate. Madaalattan koo baay'ee kan gaggalaafate qaalluudha jechuudha. Qaalluun egaa amala dhiiga dhugaa, amala nama ajjeesaa kan of keessaa qabudha. Ilaalanii kana keessatti, maatii kana keessatti isa kana tokko namni filatee gaachitti hin dhalatu. Kana keessatti dhaladhee ba'ee gaaffii isa lammaffaa akkamittiin gara Pirotestaantii kana amantii Pirotestaantii kana dhuftee kan naan jettuu fi ani barumsa kilaasii tokko hanga 5tti ganduma baadiyyaa kana keessatti ani otuun baradhu firri koo gara Finfinneetti na waamanii barumsaaf jechuudha. Tokko jaalala abbaatiin mudannee abbaan koo mana tajaajilaa ture. Kan biraa haadha na guddisee rakkina abbaa ormaatiin cuucaa abbaa ormaatiin kana keessatti kan guddadhe. Isuma keessatti immoo abbaa yaaduun jira. Otuun jaalala abbaa kana mootu abbaan koo keetiin naannii galeetti jaalala isaanii satuun namdamatiin gara Finfinnee deeme. Gaafan gara Finfinnee dhaqu dura isaa gara Kaalloo sana keessatu jiru. Ortodoksii baay'een jaalladha. Achi deemeetii waaqeffadha. Guyyaa roobii hanga isaa 9ffaatti waan qabuus. Siilii maalamii baadhee akka bakka haadha tokkootti baay'ee mararsiifadheeti waan waaqeffadhu. Gara Finfinneetti gaafa na waamanii Finfinnee gaafa dhaqu maaliif xiqqoo ishee natti cimteetti. Isaan immoo amantiin isaanii Pirotestaantiidha. Na fudhanii waldaa deemu. Ammaaraatiin qabu jaalladhu wantoota Pirotestaantii baay'ee wantoota ani jibbu keessaa Pirotestaantii baay'een jibba. Nan balaaleffadha. Isaan taa'anii biyyi keenya baay'een jaallatu. Yennaa waldaa biyya keenya galee waldaa baay'ee gurguranii ammoo wangeelii kana reeffa isaanii irra dhaabbatanii duukaa buna dhugan maabaraan duukaan deemanii ijoolleen isaanii akkatti baratan rakkatu jechuudha. Baay'ee balaaleffatamu. Kanuma gidduudha gaafa jedhan immoo gara Finfinnee gaafa naquu isaan immoo na fudhatanii waldaa deemu. Waldaa Masarate Kiristoosii boolee keessatti kan argamtu nan duukaan deema. Jaalladhuutuma duukaa deemu nan jibba jechuudha. Achi ba'ee gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu kootuu fudhatanii waggaa 2 guutuu waldaa duukaa deddeebi'aa ture. Gaafa waggaa 2ffaadha kananii fayyisaa lubbuu kootii godhadhee gichinaa galee gooftaa fudhadhee jechuudha. Achi gooftaa fudhadhee akkuma achi keessatti baradheeni barumsa achi keessaa cuubamee baradhee tajaajilatti guddachuus baradhee nuuka buusu hundumaa fixee amma sirriitti jaalala waaqayyoo sirriitti beekee achi keessa jiraachuu jalqabutti magaalaa Finfinnee keessatti afaan Amaariffaa baay'ee waan rakkisuu fi mucaan deeskii tokko irra teenyee wajjin barannu Baqqalee kan jedhamu jira. Nama meettaa roobiiti baatiinsaa Finfinnee boolee immoo jiraatu. Inni baay'ee sappoortii na godhee afaan kana kan baradhu afaan Oromoos afaan Amaariffaas waan beekuu fi deeskii tokko irra teenyee wajjin baranna. Barumsa baay'ee Itoophii ta'an ture, badhaafamaan ture. Baay'ee danda'a. Gaafa achi dhaqu garuu Amaariffaa fi Jiyoogiraafii kan jedhamutu jirti. Amaariffaan kan baratamu jechuudha. Baay'ee rakkadhaa ture kanatti. Inni sana gargaara. Ani immoo warra kaaniin baay'ee Ingiliffaa maasisiifaa kana baay'ee waan hojjedhuu fi isa wal gargaaree wal jaallannee baay'ee wajjin deddeebinee barataa ture. Egaa otumaan kana keessa jiru mudannoon na mudateera. Manichi baradhee mudannoon na mudate kuni maatiin barataa wajjin achi keessaa ari'amee ba'een mana ba'ee gaafan lafa dhabu nama ispoortii na leenjisu. Ispoortiis baay'ee nan danda'a. Naan biyya jiraadhaa ture riqichoo kana baay'ee gashuun waancaa biyyaaf fidaan tureera. Mana barumsaan Finfinnee gaafa dhaqu bakka bu'ee waancaa gashaa fi tureera. Ayyaa Rambaa kan jedhamu Ruwaandaatti kan argamuu fi akkasumallee Diyaanaa Kilarii kan jedhamutti qabame leenjii ispoortii kana fudhadhaan tureera.
obboleessa Qananiisaa Baqqalee Taarikuu Baqqalee fa'aa kana wajjin egaa ispoortii kan hojjechaa ture jechuudha nama barataa ture. Baay'ee leenji isaanii gara Wallaggaa tokko kan Immiruu jedhama. Baay'ee na jaallata ture isas na leenjisa ture. Gaafa mana bahu mana isaa dhaqe. Keessaa mana isaa dhaqee biratti na qabaa. Gabaa ispoortii na godhaa. Ispoortii kana keessatti yeroo leenji isaa dhagaa harka kan leeyyiidhaa. Mana isaa jiraachisuu hin dandeenye nan ba'ee bu'aa jechuudha. Bu'aa ba'ee otuun bakkee deemu mucaa addunyaa koo kana boolii ittiin argadhee naannoo Mikaa'el Beetekiristaanii kan jedhamutti deemuun argadhee maal isaa ta'e akkas hin ta'e rakkoo maalii jira kottu mana keenya taa'ee si fudhadhee ganaa naan jedheeti bakkeeni mana isaaniitti na fudhatee gale. Mana isaanii gaafa na fudhatee mana isaaniitti galuu gaafa sana abbaanis maatiinis hin jiru gara biyyaa deemaniiru kan jedhamutu jira. Gibbiin isaanii baay'ee guddaa bal'aadha. Boolee Mikaa'el keessaa mana isaanii galee otoo hin jiraadhuti faaziriinsaa biyya meettaa rooliitti deebi'an dhufan. Gaafa dhufanii dhufee gibbii galee maal ta'e torbee tokko booddee dhaqaa achi galee. Maatiin kun maatii warra xonqaayidha. Namoonni waa hojjechiifatan, mana nagadaatti waa hojjechiifatan, silxaana barbaadan, sirbitoonni biyyoota adda addaa biyya alaa deeman namicha kana dhufu. Namichi kun xonqaa'ee hamaa hawliyaadhaan kan inni hojjetu. Kanaanii egaa guyyaa gaafa facaasaa Beetekiristaanii sadiitu gibbii sana keessa jira. Beetekiristaanonni kun Beetekiristaanii Maaramii kan Gabreelii fi kan Mikaa'eliiti. Guyyaa gaafa facaasaa Beetekiristaanii Maaramii kana keessatti kan inni hojii qulqullinaa kana namootaaf hojjetu. Halkan sa'aatii 6 hanga sa'aatii 9tti yeroo baay'ee dhagaa namoonni afurii hamaan dhufee namicha kanatti galchanii hojii kan hojjetuuf guyyaa keessaas illee akkas naannoon kun innaa isaanitti caatii wantoota adda addaa kan hojjetan jechuudha sa'aatii sana. Kana gidduutti haa ta'u ani egaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu kootii godhadhee fudhadheera siin jedheera. Akkasanaan jedhee mucaan kuni akka pheenxee taate abbaa kootti dhibinii si ajjeesu naan jedhe. Inni mucaan badii jiraadhu naan jedhe gibbiin isaanii baay'ee bal'aadha. Yeroo yerootti walaakka lama jireenya bareedaa jiraachuu jalqabne achi keessatti jechuudha. Karaa foolii karaa nyaataa maal kana mana barumsaa achumaa bahee duukaa dhagaa deemanii gallaa kan wantoota adda addaa kanatti ani gaafa sooressota baay'eetu fida waan ta'eef nyaata boolta kana. Garuu hojii namicha kanaa hojii qulqullinaa. Nama namicha kanaatti gaafa ol galtu mana isaa keessa caffeen dhugtu asii madabii qabaa. Madabii kanarra teessaa. Namicha kana fuulduraatti gaafa teessu ija isaa keessaa akka kanatti ilaaltu. Immoo akka nyaanfati wallaalaa jiru kanatti ilaaltu. Yoo ija keessa ilaaltee mataa dhukkubbiin nama sanaa si qabee si dhukkuba. Michi kun iji isa baay'ee barbaree fakkaata. Waan cimaadha. Tokko biraame jedhamu. Kanaanii ani gaafa ol galtu mana isaatti mana maaramii kanatti guyyaa isaatti seenaa guddi danfu gaafa ol galtu maaltu ta'a jilgeenfatteeti ol galta. Sagadaa fi caammaa alatti baafattee jilgeenfattee sagadaa ol galtaa. Ani sirrii madde egaa waggaa 2 guutuu achi ture waggaa tokko immoo gooftaa keessa deddeebi'ee waggaa 3 baratee waa'ee dhugaa gooftaa Yesuus Kiristoos akkamittiin namaaf sagadama. Kaleessas namaaf sagadamaa ture biyya keenyatti nama naqaalluudhaan jilgeenfatamee haadha kootii dhalataa ture maatii baay'ee fixaa tureera. Innaa isaan jilgeenfatanii ol galan innaa isaan daa'ima ol galanii miila falafanii ta'anii qorsii bunaatii fi caatii tosii kennaman caatii du'aa irratti godhamedhaniitu caatii sii kennama. Namichi kun mana maratee taa'aa mana inni keessatti hojii akkasii hojjetu immoo bakkee argamootaatiin faayamee jira. Fakkii kan Maariyaamii kan Gabreelii bakka bakkee argamootaa kan jedhamu kanas inni arginu. Namoonni egaa achi keessatti wanta inni jedhe yoo barbaade gaafa namni balleessu alangee baalloo lamaatiin ciibsee gara fanamu.
Balleessaa akkamii? Fakkeenyaaf yoo asii godhe akkuma namoonni waldaa kiristaanaatiif kan keessaa kurnee keessaatii kaffalanii kurnee yoo nyaatte beeka tonkaan kun sii kenne hojii hojjetattee sooromtee kurnee shan waddee dhuftee abuuree hamaan ittiin hin garafaa itti kakkataa sabaddee bakka aarsaa guddaa meeqaan wareegama guddaa meeqaan immoo itti araarama ciibsee gara dubartoota namaa garaadhaan ciisuu fi latallee lafa sheekaa namoota gurguddoo dubartoota gurguddoo kanaa jaarsolii kanaa ija kofooniitti nan argaa gaala maallaan jedhaa ani sanamni jilgeenfatee ol galu mukicha wannaa galee deemaa mana ol galan. Sirrattiin koo yommuu galu. Maallaa jedhu akkasii biyya keessa wanta akkasii hin jiru nyaatamu hin jiru jedhama. Kanaaf wallaalaadha kanaa barataa naan jedhanitti waa hunaan hin jiru jechuudha. Naannoo umurii meeqa faataatu yeroo isa? Naasa nagaa naannaa umurii waggaa 4-5. Naannoo dhagaa kilaasii naannaa waa keessa jira. Kana ta'a. Sochiitii miidhumaan deemaa ol gala. Maaliif ogichi na bisheesseera naan. Nagar gooftaa dhuftu immoo gaarii yeroo jalqabash keessatti boba'u suni si aarsa lubbuu keenyatti waan turu fakkaatu. Ji'a afur guutuu wantoota akkasiitiin egaa sitti meera guyyaa facaasaa mana maaramiiti guyyaa kamisaa mana Mikaa'eliiti. Mana Gabreeliiti guyyaa kamisaa. Jimaatiin immoo mana Gabreelii keessattidha. Kan inni hojii kana hojjetu. Kun hunduu muraasa keessa jiraachuu? Achuma muraasa iddoo sadii jira. Tanaaxilee qabdi beeta kiristaanii fakkaatti gibbeen suni. Guyyaa facaasaa mana maaramiiti. Kamisaa mana Gabreeliiti. Jimaanni mana Mikaa'eliiti. Jimaata fixee namichi kun amboon deemaa wayiin qidaamee barii ba'a. Wayiin immoo gaafuma sana akka sa'aatii fa'aa baheetti deema gara sa'aatii 8-9 fa'aa keessaa nutu gaggeessa. Hojii kan biraan immoo? Magaalaan boo waan naasaatu jira jedhan egaa. Tolkaa'ee sanaaf immoo hambiraatiif inni immoo aarsaa gochuudha. Wantoota adda addaa kan aarsaa godhee dafnoo sa'aatii 5 fa'aatti dhufee gala. Dachinoo wiixata jedhamu afaan Oromootiin dhufeetii galee gaafa facaasaa manni baay'ee salphii ta'e eegaa jechuudha. Kanaan dhufeetuma jiruuti egaa ana wallaalaadhaan mana jedhu. Gaafa halkan sa'aatii 4 wayii sa'aatii 5 fa'aa keessaa asxaan tokko guddoo fa'aatu dhufa. Nutu barrii banaa gaardoliinitti si dabarsan. Eeyoo akka galeen beektu isaaniif hojjeteeti gadhiisa jechuudha kan. Likki sa'aatii 10 gaafa ta'u mul'alee barrii bannaa. Eeyoo makiinota gurraachii kanaa dhufu eenyu akka bahee deemu beektu. Maaliifi akka namni ministeera namoota kana beeku barbaadu waan ta'eef iccitiidhaan gaardolii irraa si ittisu barrii mabichaa banna malee siquu hin dandeenyu. Hara siikuuritii galuu namicha birachuudha. Sirbitoonni illee akkuma kanaa maaliifi sagaleen isaanii nama keessa qindaatee sagalee isaanii nama keessa akka taa'uu fi namni akka sirba isaanii sana jaallatee dhaggeeffatuuf mana tonkaayila kanitti vooyisii sana irratti hojjechiisu sagalee sana irratti namichoota namni jaallateeti yeroo baay'ee miti kan inni sirba jaallatu yeroo baay'ee hafuurri sun akka nama keessa dhaqee taa'ee jaallatamu godha. Kanaanii egaa utuma jiraannoo gaaf tokko guddifachaa isaa kanaa fuusifata. Ilma guddifachaa qaba? Ilma guddifachaa qaba. Guddifachaa naasii jedhaa magaalaa Meettaa Roobiiti biyyi isaa namichi achitti nama guddifata. Kan si dhibu magaalaa Shanootiiti kan inni fuudhu. Durba baay'ee miidhagdu bareedduu dhugaadha. Malkiin ishee garuma keetu kan dhuftu dhugaa waaqa baay'ee bareedduudha. Durba baay'ee bareeddu kana guddifachaan isaa kun magaalaa Shanoo kan Shawaa keessatti argamtuu fi kunnee Meettaa Roobiitti gallee guyyaa facaasaa kana gaa inni eebbisu waan ta'eef utuu gara eebbaa sana yoo hin dhaqeen fuunee galleeti sangoota torba osoo qalame diggisii Meettaa Roobii. Cidha isheetii jechuudha. Nuti mana maaramii achis jira. Mana maaramii sana keessa dhaqnee gallee
ciciisnee nama sadii taanee inni immoo gola isaa keessaatiin madaabii irra ciisaa. Michi kun maashoodha ibsaan innaa saniif. Maashoodhaan ibsatu malee ibsaan hin galle meetaaroomii keessa jechuudha. Gaafa gallee ciciisnee likki sa'aatii naannoo 8 gaafa ta'u 8-7 keessa na yaadadha. Halkan keessaa boftu nutti yaade. Anaan Baqqalee Tafarii kan jedhamtu taaneetu raafna. Gorduba saalonii isaa keessaa namichi gorduba rafa. Manichi immoo mana guddaadha. Mana citaadhaan hojjetame garuu keessi isaa meexxii adda addaan faayamee maal ta'ee girgiddaa isaarraa ciicoo jedhama biyya Wallaggaa kanatti meexxii irraa kan hojjetame tataa'ee jijjira. Ciicoo kana keessaatii halkan sa'aatii likki naannoo sa'a 8 sana keessaa bofoonni yaa'an teekkamanii mana keessaa cicciirama yaa'anii bakka lafarra. Yaa'ee bakka neekkame wacee walitti yaa'ee bofa tokko lama baay'ee kallattii adda addaan. Ciitii namichi achi utaalee ka'ee maal ta'ee dheekkame walaan qalamtee gaafa sanaa. Buna qalaa dubartoota waamii qalamee nuyi akkatti kaanileen bofarra jenna waan ta'eef qooddiroodha akkasittiin of shaffannee wal akkasittiin ammallee sadii taanee bakka nuyi bira yaa bakka deemte sii daqa kanaaf akka inni sii yaamne maal goone qooddiroo akkas godhanneeti eegganne hundumtu jechuudha. Dabalee maashoo afuufamee iddoo sanatti maashoo nuu qabsiifamee bofoonni kun ciicootti galan egaa buna qalan mana keessa facaafamee dhiigi dhaqee qalamee fi maal ta'e olaan halkan nama sanaa Mungkin saat itu dan fini, saat itu kan butuh kami buvunya pun dia. Jacob Sachuras. Maaf, kami bufti pun akan stay. Anak-anak jibet, itu akan stay. Ucapan kita jadi muka lebih cahaya lebih kamale. Apa nambe ko safari nambe untuk nambe ko. Aci kisah kan rafejo, aforin ko buficha walu levi, ekam sisi air. Ani kan nambe kam istirakan. Mali itu dan misalnya tiga Afrikan teh. Bufuunni pun lola kana bahi taa'uu dadhabee halkan jechuudha. Isa waddee deebi'amee bofti tokko ol baatee ciitii gaafa hintu gamaa tokkotti ol baatee akka kanatti ciicoo hin argina gurraachuuftee ciicoo irra jijjiirra. Isa dhugaadha. Kanaanii achi keessa otoo jiraannutti egaa himnuu bari'ee gaafa inni nafuu bari'ee akkasuma jedhee bakkeeni gara gamaa sana immoo ati silaa daffaariidha. Gama sana hin naqinii kallattii gama sana nan taramee jira. Achi hin naqinii naan jedhe. Maaliif jennaan? Achi dhannaan namni achi dhaqee namni wayii achi keessa jira. Namni isheen argite nuuf galu waan ta'eef hin naqinii achi. Ani gaafilatti ta'ee utumaan eeguudha. Sa'aatii misaa naannoo sa'aatii torbaa saayinaa cabbuu adiitti shirootti dubartoonni namichaa jechuudha. Waxii irra godhanii buddeen irra godhanii shaffanatanii naxalaa adii shaffanatanii hatirii jalaan buddeen gashanii deebi'an. Isaan bira ga'uu fidha. Achiitii mooraa xiriidhaa namni ittiin darbu. Achii namni tokko ammas dhufee buddeen sana fudhatee deemte. Taa'ee waan fagoodhaan ilaalaa baarsaa fi jalaan jechuudha. Bakka dheera sa'aatii misaatti ilaalaa jira jechuudha buddee fideeti. Ammas dhaqee dubartiin sun nyaattee namni sun achi keessaa nyaateeti. Saayinaa sanas baasanii dhaqanii fuudhan. Saayinaachi cabaan ija kuufooniitti mana ilaalaa jiru. Gaafa isaan ol deebi'anii maal matichi keessaa nyaate jedheenii bakka dheera dhaqee atirii sana keessaatiin gaafa ilaalu dubartii gurraattii mataa ciicaa. Miila fuullaa deemti jaartii wayiiti. Almi ishee bakkee jira. Qocaa oofti atirii sana keessa gibbii sana keessa. Marga bichaadhaa qocaa akkas oofti. Callee ilaalee gaaffii natti ta'e qabuutti bakkee waan gaafa dhagee garaaba galgala galu bakkee wanta akkas akkasii argee dubartii akkas akkasii achi keessaa maaliin jetti qocaa immoo oofti asii qocaa eeddii. Maaliidhaan jedheen
si argiteetti lakki nan arginee jedhe maaliif jennaan nama isheen argite battalatti du'aa himuuf kalluudha. Dabarsiisu. Dubartiin sun nama isheen argite battalatti ajjeesti waan ta'eef bakka isin arginnaan jedhee egaa xiqqoo ishee amantii dhabeera. Dura wayyummaa namni achi keessaa yoo si argee namni achi keessa jira nama argee hin du'a waan naa jedhee dhokadhee ilaali. Nan argine seera sirrii moo nan argine maaliif amantiin takka akkas shakkisiisa waan ta'e. Ciitii akkasumaan jedhe maal dhareen isheen qocaa hedduu achi keessa qocaa hedduu qocaa si'achinnaa isheen akkasii ooftuu ilaalaan ture hoosaa jedhama biyya keenyatti akkaan akkas oosuu innaa argaan ture waan jedhe laameenaan jedhe boftii edaa iddoo rafneetti nuti yaa'ee abbaa korraa muuxa taa'e bofti sun. Dubartiin kun immoo achi keessaa jawween harka ishee irraa malee dhiigan abbaa korraa hin dhufu. Abbaan tokko gaa'elatu jiru ishee sanarraa dhuga. Jawwees qabu jechuudha. Jawwee sana hin argine gaani jaama. Jawween kun addunyaa kanarratti sa'aatii 6 hanga sa'aatii 9 mucicha natti hime wangeela baay'ee dubbisu sittani waa'ee wangeela kana jechuudha booddeessaa. Sa'aatii 6 hanga sa'a 9 addunyaa naanna'ee guyyaa salgan keessaas fidee qocaarra kaa'ee hafuurri sun qocaarra taa'a jawween sun naanna'ee fidee addunyaa kana muluu keessa gadi dhaqee naanna'ee fidee qocaa sanarraa immoo hafuurri gara bofa mana kaleessan yaa'an sanarratti dhufeetii galaa'e. Bofti sun immoo hafuura sana abbaa korratti dhaqanii waan muuxataniif achirraa mul'anii hojii akkasii namootaaf hojjetaa kanadhaa naan jedhee. Namichi kun guddifachaa isaa qabeelaa wayiiti. Intalli bareeddi. Utuma hordofnuu bakka maanni akkamitti nama kanatti hirmte jedhe lakkaa haadha marootii irratti haadha manaa fuudhuuwwan jala waan ta'eef yakka waan ta'eef maqaan guddifachaa isaatiitiin maqaa namoota guguddifateeni durba fuudhan. Tonkaayichi kan duukaa jiraatu tonkaayicha jechuudha. Abbaa biyyaa keessanii baqqalee jechuudha. Bahee baqqaleetu duukaa jiraata jechuudha. Biraan obbo Biraanuutu duukaa jiraata. Abbaa baqqalee. Abbaa baqqalee jechuudha. Kana akkasittiin dubartoota fuudha malee guddifachaan isaa suni hafuuraan nu dawweeffamaa. Baay'ee miilli isaa ciccitaan ta'e bareedduu gaaffinatti ta'aa ture. Kanaan egaa otoo jirru. Namni beeku hin jiru garuu akka inni akka walii duukaa jiraatu. Eenyutu itti dubbate? Maatiin intalas? Isaanis bitamoodha hora kana. Kanaaf namni itti dubbatu hin jiru. Biyya Wallaggaa kanaa namoonni baay'ee gara namicha sanaa hin dhaqu jedhamee jira. Amma namichi akkan odeeffannoo fudhadhetti laga wayii banatee cuuphaa wayii cuubaa jedhan. Ammayyuu jira. Cuuphaa wayii cuubaa warra akka warra gadaanii banatan kana ta'ee onkolee jira kan jedhamu odeeffannoo isaa qaba. Wallaggarra namoonni miidiyaa kanallee kallattii kanaan dhaggeeffatan namoonni baay'een gara namicha sanaa dhaqu jechuudha. Kana namichi kuni yoo sitti himee wangeela hin dubbisa. Wangeela kana sirriitti qo'ata jechuudha. Baasii hin dubbisa. Wangeela gurraacha kana waa'ee wangeela kana baansaa maaliif akka inni dubbisu bakkeen gaafanne. Abbaan kee otoo hin kaa'edhaa? Hojii hafuura hamaa hojjetaa maaliif wangeela dubbisaa hin jedhee? Asirraan jedhee misichi. Abbaan koo wangeela kanaan ala waan guddaa tokko hin qabu. Wangeela sirriitti qo'atee dubbisaa kitaabni wayii gabaabduu afaan isaan hin beekne dhaqee ilaaleera harkaan gaggara ishee ilaaleera kadhee isaan keenya jedhe. Kitaaba sana immoo afaan simbiraa ta'uu afaan arabaa ta'uu wantoota inni xaafamee jiru dubbisuu hin beektu. Garuu namichi hin dubbisa tonkaayichi. Kitaaba qulqulluu kanas hin dubbisa hin barreessa sirriitti qo'ata. Kitaaba qulqulluu kanaan ala abbaan koo waan godhu hin qabu maa jennaan. Kitaabni inni ati garasitti yeroo darbe argitee na gaafatte suni kitaaba faallaa wangeelaa barreeffame kanaan. Kanaaf tiksiin garasiif tiksiin garanaa yoo dhufe malee nama irratti hin hojjetu jedha. Fakkeenyaaf naan jedhee kitaabni keessan hin ajjeesin jedhan ta'edha. Inni sun ajjeesii jedha. Tiksii ajjeesii jedhuuf kanaa walitti yoo fide malee hin hojjetu. Kanaaf abbaan koo wangeela dubbisaa. Hin ejjiin jedhaa ejjuun cubbuu akka ta'e beekamaadha. Inni sun immoo ejjiidhee ajaja waan ta'e akkaataa ejjamu kookbii nama immoo barreessaa oola. Maqaa namaatitti dhadhaqa waan ta'eef ixaana aarsaa oola. Taluma akka kanatti achi oola. Raati barreessaa oola. Kookbii kee erga beekee booddee
maal akka ati qabdu amalli kee bor maal akka ta'u hafuurri sun dhaqee sanaan sitti gashee namoonni akka isaan ejjan akka isaan hatan akka isaan nama ajjeesan godhaa jechuudha. Hafuurichi kanaanii naa ibse. Na kitaabni akkasinaan jedhe gaa. Sa'aatii jaanga sa'aatii sagaliitti maaliif jedhamu walabbaa keetti kan inni dhalatee namichi hafuurri immoo sagal booddee irraa deemu. Harka keessaa sagal booddee irraa caamu. Jaawama sagalitti hojjetaa jechuudha. Likki jaaf 20 fa'aa jaha fi walakkaa fa'aa gaafa ta'u sirriitti itti bullukeeti lafa lafuu jalqabama jechuu jalqaba namootatti akka nama raajii waldaa keessaa ta'e tokkotti raajuu jalqaba. Kallattii maal jechuudha. Sagal gaafa ta'u bakka irraa tasgabbaa dubdubnu namni maal ta'ee sa'aatii 10tti babatana kan keessa jechuudha. Maaliifidhaan jedhee Laameenaan jedhe ergamaan waaqayyoo jedhe mucicha natti maqaa. Halkan keessa sa'aatii sagalitti inni dhufu amma guyyaa keessaa sa'aatii 6tti hojjetee gara samii deemaa fuula waaqayyootti ergamoonni sagaduu. Sa'aatii 9 guyyaa keessaa inni dhufu immoo hamma halkan keessaa sa'aatii 6tti hojjetee gara waaqayyoo dhaqaa. Kana gidduutti kiftatiin addunyaa kanarratti uumamtee. Inni dukkanaa kun ergamni hamaan kun immoo ba'ee hojii hojjetaa jedhe. Kanaaf namichi mucaan natti lallabaa qeenxee miti laala. Namichi waggaa 38 mucaa isaa kana immoo hafuuratti guddisaa jira ilmaan gaba waan ta'eef. Kan dhaalu hafuuricha kan dhaalu isa eeguu kan hojjetamu jechi. Mana barumsaa gaafa dhannee filannoo fa'aa maal fa'aa kana taanu otoo dubbisiin kanatti malinaan jedha. Maayana itti maramtee mana argaa deebii ishee jechuudha. Hafuura sanatti ibsaa. Hafuura sanatti ibsaa. Baay'ee bakka caatii qaamaa oolaa barumsa immoo tokko hanga 3 ba'a. Nasi jechuudha. Garramamna bakka. Anis duukumaan bakka isa booddee irraa waan hanqii ta'ee fi isuma naan jedhu itti baatee filannoo gaafa nu dhufu daqiiqaa 2 yeroo jennu qormaan. Wantoota kaalkuleeshinii maal kana bichaadha kan yeroo baay'eetti jedhamne hojjennu malee isa kaan akkasuma ganaa kun immoo soba kun dhugaadha kun dhusoo baay'eesitti takka godhee hin dubbisuun ganaa akkasuma kubbaa kubbaan kana raayita siin jedha dhugaa ta'e. Kanaanii otoo akkasittiin jiraannu lamichi waggaa 33 lega gargara ture ergamaan waaqayyoo sa'aatii 6 sa'aatii 9ttidha kan inni dhufee bishaanirraa sa'aatii ga'e. Achi ammas deebisee natti Pheexroos Yesuusiin kan inni galee mucicha natti maara sa'aatii 6 hanga sa'aatii 9tti daanqoo sa'aatii meeqatti hiite sa'aatii 9 jedhee sa'aatii 9tti samii banamaa Pheexroosii ga'e. Namni hafuurri hamaan makiinaa kan inni gaggalagashu namni kan wal ajjeesu manni kan cabu yeroo baay'ee hattoonni kan maraatan guyyaa keessaa halkan keessaa sa'aatii 6 hanga sa'aatii 9 gidduudha. Wanti addunyaa kanarraa yoo qo'atte kan inni raawwate naan jedhe. Kanaafi wangeela kanaan ala abbaan bu'aan godhu tokko yoo hin jiru naan jedheetti na ibsee egaa akkas achi keessatti jiraadhaa jiru maaltu na mudataa chaalenjii guddaatu namicha biraan dhufe. Fonkaay kan biraa finfinneetti deebiin jechuudha. Maaltu natti dhufee mucaan kun wallaalaa inni amma kana obsine ji'a 4 guuteera. Maaliifi naan wal baruu didee maamila tuffata maamilaan sagaduu achitti egaa abbaan koo har'aa gaaffisi gaafachuudhaaf naamna waamee dursee na gaafate. Isa sana dhaanama jennaan sana beeku jedheenii samiti jedheeraanii wallaalaa waan ta'eef jedheenii jennaan yoo si waame si waamaati yoo inni dheedheedha sin jedhe ganii naan jedhe ganii sobii kottooti risiisoo dhufeeraa jedhe. Maaliif lafa dhaquun qabu gaa cinaa mijateera nyaadhaan jira baradhaan jira ammachi mana barumsaas dhaqaan jira waan ta'eef tolan jedhee utuun gibbii sana keessaa mana xonqaa'ee keessa jirutti kilaasii kootii ba'ee mucaa bakkee kana nanti ergee gara potolee gaafa deemaa jiru bifa gugee haa ta'uu laattii haa ta'uu waan isaan beeku gaadha amma irraatti naafu gaaffiidha. Waa dhufee balali'aama dhufee inni bukkee bu'uu isaan beeka gibbii sana keessaa wanti bu'e sun immoo anaa wajjin sammuu koo jijjiiree amalakaakeetii koo jijjiireen kominikeetiin duukaa godhaa wayin immoo haasaan duukaa haasa'uu jalqabe. Dhaabattanii? Na duukaa deemu. Wajjin deemaa jira. Nagaluuf deemaa jirta.
Achiti maalan godhanii lafa nagoon qabu weessan naqasii ba'ee kanaafiyyuu akkeemansi guyyoomse ba'a malee weessan naqaa maalan godhanii jedhe akkasumaan jedhe nan ganinaa jedhe nama fuulduratti nagan baakuu fuulduratti hangan. Lallaba gaafa sana kanan dhaga'e jechuudha. Nama fuulduratti immoo dhugaan abbayeen abbaakuu fuula duratti dhugaa baaka. Barrii ta'uun qaayichaatiin naga'ee deemu. Nan ganinaa jedhees. Narraati shaayidee narraa caamee lafa narraa dhaqeen beeku. Wanti naa wajjin haasaa jiru sun gaadidduu sammuu nan arga gaadidduu namaa fakkaata. Inni dhufee bifa gufee fakkaata gaafa gibbii sana keessa deemu gaadidduu namaa fakkaata. Gaadidduu sanaa nan arga. Eewu akkaan wajjin haasa'u garuu hin beeku haasa'uu koommoo nan beeknetti zina'edha. Duukaa naa wajjin kominikeetiin godhaa deemaa jira. Gaafa mana sanatti dhaqee golgatu affaraarra taa'ee jira akkuma kanaa. Seebarraa kan hojjetantu ta'u kaanchi. Fikki naannoo sa'aatii shaniitti guyyichi guyyaa macaasaa dhagara. Affaraarra taa'ee jiraawuti walan galee dhaabbadha. Saganni jechuudha. An hojjuma yoon sagaduu fi wallaala kanaaf waamame iyyuu kanaaf midhaan gaafeen sagaduu dhiisee maaliif dhugicha bareeda kaleessa nan sagadaa fi ture iyyuu nan dhukkubsaa jira har'a Kiristoos Yesuus fayyisaa akka ta'e mo'ataa akka ta'e sirriitti bareeda. San sila sodaadhaa dhufe immoo bakka galuudhaaf deemaa ture. Utuu naqalee utuu ilaalee na ajjeesee waan walitti hin fakkaatu na jijjiiree jagna wayina godhe wanti dhufee na wajjin haasa'ee deemisa. Labina argattanii? Maaloo akkamitti na siibsa. Jagnuma wayilaa waa utuu namicha boksiidhaan eechirraa galagashee keessa. Jagna akkamitti mutti bakka laphee koo jijjiiree sisla sodaataa ture. Bakka akkam dhaabbadhee akkasitti akkuma dhiibee isaa wajjin haasa'u gaafa na godhu akka nana jedha abeetti jedhee. Ani waa'een kee naa galuu didee taa'ee mana haasofsiisu. Dhaabbadhee gaarii galiitiisa. Tokko ji'a afur guutuu mana koo keessa jiraatteetta. Wallaalaa bara baay'ee si bira darbe. Taanarra barbaadee nan koo kabii kennan dhabe. Ati isa jedhan sana dhaayinaa jedhe. Maqaan dhawee? Maqaa dhawuu dhiise. Ati isa jedhan sana dhaayinaan hanni obbo bakkee ni jedhamu suni jedhe. Obbo Biraanuu jedhe. Maani inni jedhamu suni anuunaan gadi manaa ibsaan jedhe beekaadha. Isa qabadiidhaan dhufee isa saalbaajiidhaan dhufee naan jedhe. Isa dhugaa wangeelaa isa jiraataan. Pheenxee jechuu keessanii hin jedhe. Eeyyeen pheenxee jechuu of sirreesse maqaa. Asa booddee eeyyee ani pheenxeedhaan hin jedhe. Yeedee dhaabbate. Cuma biliqqee ol ka'ee dhaabbate. Naffaraarraa achiiti. Maal jettee eeyyee ani pheenxeedhaan jedhe. Akkamitti jedhe. Oromoo jedhe. Oromoo dha bitee naan eeyyee Oromoo dha jedhe. Oromoo jedhe. Qaalluu ta'e. Qoolloo ta'e. Abdaarii ta'e. Waaqa abboota isaatiitti waaqa shanan kanatti hin sagadaa'e. Oromoo taatee akkamittiin waaqa faranjii akkamitti waaqa kaleessa dhufetti sagadaa'e. Kan dhibeessa hin dhiibne warra gaaman taa'ee ilaalu ofiiyyuu faranjoota lalattafee mana keessaa qabama. Isa dhugaadha. Laachi faranjii fakkeenyaaf Yesuusiin faranjii erga jedhee Yesuusa faranjii mana keessaa jiran maaliif isa gachiisaa jira kaanchi keessatti jechuudha. Mana keessa lattafatee footoo isaanii jira. Achiiti akkasiin jedhee giraamee jedhee anaan jedhee Yesuus Kiristoostu na yaadate. Isatu na fayyisa. Abbaan koo haati koo otuun jedhee hin fixeen egaa maqaa namicha kanaa natti hin baay'inarraa qodaa walii galaan kaaka'ee sabooddee na hiifatee akka nama billaa wayii natti barbaadatuun ta'e egaa baqadheen bahee manicha. Maqaa maa Yesuusiin gaafa dha'u itti dhalate ta'ee otuun irraa boomiratee naasan irraa qoffatee sokkaa'u gaa waan wanni mana isaa waan ta'eef waan an godhu wallaalee utaaliin bahee dhaqeen galee mana caccabsa ta'ee mana riiba ta'ee hin beeku. Mucaan biraatiin dhaqee bakkeeni gaafa dhaqu abbaasaa akkas ta'e maal ta'e naannaa daqiiqaa 30 guutuu namni itti dacha'ee rabba shamaa ture. Ani kilaasii kun dhaqee gara. Chiitii hin dhufe mucaan daqiiqaa 30 booddee gaafa na bira maamna qaalessi ta'e. Anuusii surree dhufe wajjin baay'ee jiraannee. Baay'ee waan jaallannaan walii wajjin malee nyaannu walirratti duuna mucaa kanaa wajjin ittiin jedhee hin boo'e mucaan dhufe laamee bakkee jedhe. Otuun deemaa jiru waan balali'aa wayiitu
bifa mugee ta'u bifa laaqee ta'u dhufee nama wayii mugaa diduu wayiin argaan ture na wajjinaa seenan gadi naan jedhee deeme ana baankiin ajjeesuu wayyaa yoo namni inni silaalatti meenan gadi naan jedhee deeme itti taasisaa kenne yoo dhufe yoo na ajjeesis yoo dhiin gara akkam galu waan hin beeku akkasitti gaa wallaalummaa dhabdee battalumatti waan nuti eessi waliin galu. Waan ofirratti fakkaatee fi haloofaa keettan dhugaa bahee jedhee ciidha. Sabooddee mucaasaa achi keessaa gaa dhugaa kana waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos itti bahee itti dhugaa qaba. Warri qaaliyyootii cheerchii fudhatanii intarneettiin haala jirtee kana gaafatu kaatti baate. Sitti dhugaatti bahee. Dhugaatti bahee. Mucaasaa kana guyyaa sanbataa gaasitti meera inni qe'ee ittiin argamu. Amboo dhufaasii jedhee. Qidaamee barii ba'a wayin immoo sa'aatii 10 booddee jimaata galgala fa'aa ba'a. Sanbata wajjiniin kan nutti dhiyaataa jiru Gannat Cheerchii kan jedhamutu jira. Gannat Cheerchiin fuudhee dhaqa. Bakkee jechuudha. Walaalamniidha. Suufsii keessaan baane fuudhee dhaqa. Namichi egaa kana irratti beekee mucaan isaa kana waggaa 2 guutuu maraachee sireetti gashee hidhamee sireetee baate. Maaliif kan dhaaloo fuudhicha waan ta'eef rukute intalli isaa manaa baate jechuudha. Anitu magaa achi keessa jiraadhu mana naa baasaa eegganii dhufee eebba koo barakata koo hojiina jalaa waldaa qixxaachuu dide haboo jedhameeti natti murteesse jechuudha. Guyyaa sanaa kaasee moo? Guyyaa sanaa kaasee. Gaafa inni natti murteessu mucaan kun egaa na jaallata siin jedhee gibbiin isaa bal'aa abbaan koo dhufee siin arguu siin beeku iyyuu laatti mul'atini karaa kana baataa siin gallee siin baanaati dhokadhu taa'e mana keessa naan jedhe. Ishee namni nun arguuni sila iddoo xonqullinnaa isaa oola iddoo maarsaa oola barri gibbiin isaa baay'ee bal'aadha karaa biraa ba'ee karaa biraa gallaa. Otoon akka kanatti jiraadhuuti torban tokko tun hin guutin kan dhukkubsan. Dhukkubaan arguuti. Dhukkubni inni arguute sun sirriitti nagashi. Sirriirraa qabuun dadhabee irratti hojjete jechuudha. Du'a jala gaafa dhugaa naannoo torban tokko ciisee nyaata na dhageeraa waan hundumaa. Akkasumas jedhe hafuura gootuu sitti gaddee itti lakkaan hin beeka. Achi keessa kan jiru bakka hin beeka hafuuricha jechuudha. Namichi humtuu na beeka. Ijoollee akka waan hin beeknettidha. Waamee hafuura gootu itti gaddee mucaan kun gibbii kanatti dhuurraa haatii muka 2 du'a irratti si godheeraatii kana qammas hin fayyadamnaan jedheeti caalinaa erga. Anammoo iyyuu kan natti dhaga'amu torbee fuula duraa namni wayii dhufee dhanganiin akkasiin godhinnaan jedhe sana fiitii kun jijjiireera jireenya koo jijjiire yoon sokkee yoo akka mootummaa isaa dhalu waan beeku natti meedha sokkeetti. Kanaan adoo caatii qammasiisin beeku dhaloota kooti kaasee hin qammasuun jedhee itti deebisan namicha geessan iddoo hin jirutti. Ishii erga caatii qammasuu dhiiste hin fayyitaa gorora keetti tufee ergiinaa jedhe. Gorora koo sitti tufuun jedhe. Gorora koo maaliif akka inni barbaade hin beeku baay'ee ittiin tufuun jedhe. Isa booddee bakkee jedhe birrii tokko hin qabaa parastaamoolii naaf deeggattuun jedhe. Birrii tokko parastaamooliin isheen adiin bitamti kennaa bitee dhufee parastaamoolii sana liqimseenii lama liqimseen rafe. Gara sa'aatii 11 booddee mee dabqishiishii maal godhee narraa shaabee sokke. Gaa akkas jedhee liqimse gaa yaa waaqayyo ani caatiraan hin fayyoo na ajjeeste kana marsii godhi na ajjeesi na fudhadhu. Yoo na fayyiste immoo qoricha kanaa daawwaa godhi na fayyisee irratti kan adda liqimse. Wal liqimse nan fayyee 11 gaafa ta'e fayyee sila dafqee maal ta'e keeshaa horii galii maal gaafa immoo fayyee. Boor mana kanatti arguun qabu. Gidduutti gaa manaatii akkam baafamu ta'e. Wantoonni qabannaa sana gaafa baafamu baay'ee bakka chaalenjii guddaan mudate. Gaafa achi bahus akka hin milkoofne godhee irratti hojjetee na gadhiiseera. Dhugaa'in kuni beekee kadhadhee ofirraan cabsu dhiyoodha siin jedheera. Chaalenjii hamaan gaafa natti baay'eetu gaafa bolokkeettii fa'aa guuruun jalqabe. Baatanii moo isa galtan yeroo sana? Baatee gaa yennaan godaanaa dilgala jala naan bulaa tureera. Lafa inni godhamee boolee dilbii kan jedhamutu jira. Qalaatumaan gadiidhaaf kan hojjetame. Naannoo muuzii sharaafaa jala yennaan bulaa tureera. Isa booddee bolokkeettii guuruun jalqabe. Bolokkeettii gaafa baattu bolokkeettii baadhaa oolee birrii jaafaa hojjetan. Ganama galgalaan
Mana immoo sammuu birrii 40 fudhadhee taa'anii mana qayyaaddee birrii 80 kan siraa hojjechuu jalqabe. Bolokkeetti faadhaa oleen gaafan galgala faa jala ga'ee gammadee birriin fudhadha jedhu sadhumaa faa irratti bolokkeetti maal akka narratti daakuun beeku. Gatiitti marratti bolokkeetti 6-5 baadhisan deemu narratti daakamti. Abbaan bolokkeetti na boorsifataa ture. Bolokkeetti sana na kaffarchiifata. Birrii nama fayyina gala. San birrii 6 argadhu. Birrii 4 bolokkeetti takaffalee maal godhee. Bakka siqaachaa dindiin galee. Isa booddee qasiraa jammaree. Akee gara nama wajjinutuman baaree lamaadhu gimaash kan yoo jedhee maanaari mucaawan kana jibbini baay'ee. Callu malee jibbu utuma sirriitti hojjedhudha. Sababa fuula sanaaf? Naari bakka birrii 8 faana kennanii naari chaalenjii kana keessa dabarsii waan wallaalee barumsa boorraa adda citeera. Maafan biyyatti hin galuudhee kitaabotas maal birriis barbaadadheenii gara biyya dhaloota koo dhufe. Gaafa gara biyya dhaloota koos Wallagga dhufu maatiin koo warra kaanudha si jedheera jalqaba gaa hafuura hin taane fidee dhufe hafuura isaa hin darbaa'edha kan jedhu na jibban. Maatii keessan odeeffannoo qabu wanta isin keessa daddabartan kana? Akkam beentee ta'ee baranii dhugamu. Chaalenjii kana ani barumsa kootti deebi'ee addaan hin kutu dhufe. Gaafa dhufu na jibbame hiriyoonni na jibbanii. Silaa dura mana biyya keenyatti mana beentee gubaa fa'aa turanii dirii isaan irra dhaabbatu bakka mucaan koo nuuduu ta'edhanii qaalloon hin fakkaraachi. Ani akkatti nama wajjin jiraannu dhabe. Kan si dhibu kubbaayyaa buna gaafa naa buufanii kubbaayyaa kan qoqobaa jirti hafuura koo darba waan ta'eef haadha waan ta'eef isheettan dhuga kubbaayyaa. Sanamni saayinaa irratti nyaatu anis irratti nyaata. Haati koo xibbee keessa xibbee qobaatti kan koo jirti. Shiroodhaan isa keessa xoob jedhee bu'a malee harka isaanii ittiin banaatu dhiqatee kaawwatu. Achi keessa kan xibbee sana keessaa shiroo nyaadha. Natti hin siqan wayyaa kootti hin siqan namni naa wajjin deemu jiru. Chaalenjii hamaan nutti dhufe. Ani akka kanatti addana jiraachuu ta'ee nama waan hin jibbamee fi deebiin Addis Ababatti waan barbaade hin taa'e hin beekan ammoo Addis Ababaatti. Waan argadhu birriis maalas ishee dura kan jiraadhaan keessina jirtus sochoodhadhee kitaaba ani irraa naaf bitame irraa baradhus gurguree kaaseetii faarfannaa barsiisaa katamaa kan jedhamutu jira. Lama faatti nagaladhee baay'ee kan gooftaa keessatti ittiin jaalladhu jechuudha. Kaaseetii lamatti gurguradhee Addis Ababaatti gaafa deebi'ee galu hammeenyaan hin taane rakkina hin taane na gaafa ta'e dhugaa. Ati waaqanitiin jedhee Yesuusi. Ati jirtu hojii dhaqee hojiidhaan haari'u waan nyaannu dhabeera nama daabboo bitatee deemu irraa daabboo buutee fuudhee dhaqee naannaa beeti kiristaanii Mikaayil kan jedhamu dhaqee galee nyaadhee beeka beelarraan kan ka'e peestaalii irraa nama harkaa butatee daabboo ta'uusaa baree. Chaalenjii kan hundumaa gaafa na mudatu dangane Yesuusi hin jirtu hin jedhee. Ati waaqanitiin jedhee. Ufumaan si amane malee narra rakkadhee waan hin ta'e si waaqessu irraa kaasee maqaa kennamu jedhee. Aarii waaqayyootti bahuudhaaf haraqee ilaalee akka kanaatti bitadhee dhugaadha. Machaa'een sittaa tolu mati dhugeedheen akkamittiin haraqeen tolfachaasa bahe. Aarii keessa bahee jechuudha. Galgala immoo galeen haraqee makana machaa'ee fudhadheen immoo galte kan garaagaraa. Waaqayyo Yesuusin immoo nan jaalladhaam keessa kootii. Garuu chaalenjiin kun waan natti baay'ate waanti mana keen firaashii cidii nama tokko raffistu qaba. Ishirra immoo gangaladhee silaasitti meera birrii 80 birrii 40 fayyadannaa sana wanni kiraayii dhoqqee qarqara mana caraqaa kireeffattee biyyaadha. Yoo kaffaltees yoo kaffalbaates takka takka badaa sirra rakkisan. Achi keessa immoo halkan dukkana sana keessa silaa ibsaan hin galle mana caraqaadha. Shaamaas yoo jiraate yookaan achi godhu kanuma sana keessa bultii nama bu'aa bula. Sitti tolaaree jedhaan machaa'een kadhadhaa. Si gammachiisaa ifne akkas ta'uun koo jedhaan. Jedhamu sammuu ka'ee kan siraa barbaaddachaa deema. Utuun gaaf tokko akkas kan siraa barbaaddachaa deemu. Kubilistoonni irra jechuudha nama kufe. Gaafa kufuu inni afaan funyaanii na yaada. Maddaqaa koo irraa fuudhanii fira kootti asii lakkoo baay'ee
natti dadhaban tokko jiru. Isaaniitti dawwalamee isaan fuudhanii ayyarteeraa kilinikii nagashanii achi baasanii ta'uu dhinnaan dhiiga godhaabu dadhabame Kooriyaa hospitaalii nagashan. Kooriyaa hospitaalii sadhumaa bakka innaati rakkattu badaa baay'isanii namni sittiin birmatu kan ta'e sittiin birmatu gaafa diduutuun gaafa ati waa dhabdu wayii immoo gaafa saantinis barbaachisu gaafa reeffa keetii sirratti argamu akka waan ati kaatee ilaametu. Gaafa sanaa egaa maqaadhaaf jechas ta'ee hin beeku fuudhanii bakkeedhaa Kooriyaa hospitaalii nagashanii. Kooriyaa hospitaalii sana keessaa naannoo bultii 13 guutuu dhiigni koo dhaabbachuu dide. Hin marammaru dhukkuba keessatti hin argan. Ani akka waaqayyoon rukute beeka. Dhiigni afaanii funyaanii na yaa'a. Guyyaan isaa guyyaa gaafa jimaataa akkasinaan jedhan. Anatti utuu hin taane adaadaa koo tokko jirti ilmaa Finfinnee. Isheen baay'ee na biratti dadhabdee Finfinnee jiraate nama sana. Binnaani mastaaxabaa dhiigni koo guutuu dhaganii dhangalaasu. Funaaniin na yaa'ee na jalaan tolchoo. Kiisii dhukkuba kootii baruu dadhaban. Dhaabuus hin dadhaban. Wanta isaan naan kennina jiru dokteeronni jechuudha. Isa dhumaa Kooriyaa hospitaalii waan ta'eef. Achi guyyaa gaafa jimaataa hin du'adhamee saateenyaaf qophaa'ee sa'aatii 12 walakkaatti dhiigni isaa keessaa yaa'ee dhumaa of qopheessa. Dhumeeraadhaan bakka dhiiga koo fagaafatta shan waan tokko hin jiru. Kanaanii kaleessaan biyyatti na wajjin nyaata nyaachuu jibban warreen jibban faazariin jechuudha. Reeffa fuudhuun hin dura waan jedhameef itti dabalamee gaabii fudhatee asii sharaawwan xaramee biyyaa reeffa fuudhuu dhufan na awwaaluudhaaf sidoo kan nu barbaadu waan ta'eef maaliif dheessee rakka. Maatii keessaa inni keessaa qaama keessaa dhaggeessee ta'ee bakka silayyuu na abaaraa turani. Egaa kabajatti wanti ta'uudhaaf immoo reeffa fudhachuu dhufaniiru. Kan gidduutti namoonni lama warra hospitaala sana keessaa guyyaa gaafa jimaataa kan nasaa 8 booddeedha. Deemaniitii kadhatu keessa. Sii kadhannoo jedhan dandeenye dubbadhu gurraacha kalariin koo kana fakkaateera. Nyaaraan akkas jedhee gaafa nyaaraan ta'u harkanarra kaa'anii naa kadhatan jechuudha. Inni tokko keessumaan akka gabaabaa tokko maalan kan nan rakkootti immoo hin beeku. Baay'ee imimmaansaa ta'uu hin beeku iddoo siree ajjeesu irratti dhaqna irratti jechuu isaan hin beeka. Bifa bishaanii haa ta'u maal haa ta'u na keessa darbee laalla diigageessee durmaffeedhaanii sana gumuudha dhaabuu dadhabanii. Marfeenatti ani immoo ciciisee qalbii jijjiirradha. Maaliif gammadeera akkan du'u waan hin beekuuf naa kadhatanii mootummaa waaqayyoon galanee qalbii duukaa jijjiirradha. Yaadaan jechuudha. Maaliif galeera arrabsaa tureera. Namni Yesuus Kiristoos malee mootummaa waaqayyoon galu ani immoo irraa adda ba'eera. Gaddisiiseera nan simatu Yesuus jedhee gaafa sana gaafadheera. Kanaan naa kadhatanii sa'aatii 9 keessa gaafa ga'uudhaa ga'a. Innaasaan linkii barrii irra ga'anii dhiigni koo kan ta'e dhaabbate. Inni sila coccoobu. Silaa dhumeera akka durii bululu jedhee yaa'u coccoobu. Afaaniinis funyaanis akkas gar tokkotti jedheen jira. Anaan bifa irribaa ta'u haala ta'u na fudhatee sokke. Maatiin keessanuu yeroo isaan isiniif kadhatan kana waan dubbanni lolan kaasni. Haaziriin kadhan. Adadaan koo qeetteedha. Ishee duukaa kadhatte. Namni biraa na biratti hafee isheedha malee haaziriin koo galgala isaadha kan inni na biratti galee Wallaggaati. Hin jiru gaafa sana galgala isaadha. Adadaan kun naa kadhachiise. Rikaan birii naa kaffalan malee namni naa wajjin dhibbatu tokko hin turre jechuudha. Anaaf ishee duwwaadha isheetu kadhataa ture jechuudha duukaa. Kanaan gara sa'aatii 9 sanaa kaasee irrima kan fakkaatu na fudhatee sokke. Sa'aatiin qophaa'eera. Ani lubbuun koo hin jiru. Ija koo deebisaniiru waan hundumaa sirreessaniiru. Akka isaan sa'aatiin nan gashiin jedhanii akka isaan natti manitti miila koo mirgaatudha akkas ta'a. Socho'aa jira. Paartiin kana hundumti isaa du'ee diilallaa'ee harki koo deebi'ee hundumtuu diila'eera. Lapheen dhaabbateera waan hundumtuu dhaabbateera. Inni mirgaa kun garuu du'u dide gaaffiitti ta'e. Kamittiin utuu hin tochoo isaatiin hin gashu. Waajjira waan hundumtuu taa'eera. Sa'aatii 6 hanga sa'aatii 12 walakkaa sana keessatti gaha. Dubartii isin fakkaatti. Mataan ishee goofareedha. Dhiiras haa ta'u hin beeku garuu. Kottu naa jedhu.
Kochoodhaan dhuftee samii keessaa dugda ishee irra na kaawwattee na fudhattee samii tachuun malee. Samii galleegaa samii baay'ee ifaa ofii koo ilaaluu hin danda'u. Dugda ishee yaabbadhee ishee keessaanis waa biraa ilaaluun ni tulfaata. Kanaaf ana jala dhokadhu naan jedhee akkasitti dugda keessaan ishee ilaala malee akka mucaan haadha qabatee deemu. Gaafa samii irra dabalaliisistee maal gootu galagaltee akkasitti natti himte. Yeroo isaa ganaadhaa. Ganaa hojii waaqayyoo hojjetaa. Ganaan ittiin hojii waaqayyoo hojjetaa. Gara biyya lafaatti deebisee dhimma baasuu qabaa. Kanaaf iyyuu deebisee gashinaan jedhan waan ta'eefi gara biyya lafaatti si deebisan. Gara biyya lafaatti immoo si deebisuun fuula dura Abbayyaan si keessaa jettee gara Abbayyaatti gadi bu'a. Laga Abbayyaa dhandhee Abbayyaa keessatti shaaworii naqashitee qullaa qulqulluu koo kana bishaan diilalla qulqulluudhaan baay'ee taleelan namni cabee isa waddee gamee cadhee booddee na fuuteetii gara laga Abbayyaa maraatti gara kallattii kamiin akka ta'e beeku. Mul'ataan garuu maal akka ta'e mana beeka. Laga Abbayyaa sanarra na dhaabsistee gajjallaansaa dhoqqee bishaan mataliilaan bakkee gajjallaansaa dhoqqee taa'ee na jaha godishaa. Irra keessi immoo taliilaan. Amma argitaa gajjallaa sana naan jette jedheen lammata achi gadi ni ilaale. Iddoon sun namni lammata achi si baasu hin jiru. Dhoqqee sana keessaa hallayyaa sana keessaa namni si baasu hin jiru. Qaxitaa asirra bahiitii gadi naan jette. Kana booddee hojii alatti si ramadame immoo hojii waaqayyoo hojjettu. Asirra bahii gadi naan jettee asa booddee gaafa asirra bahee akkas dhufu gara mana gaafan galu jechuudha. Likki sa'aatii 12 walakkaa akka nama hirriba keessaa damma kuttanii baannanii kan. Sababii namoonni natti naanna'anii bu'an dookteeri jechuun isaan gurraatii banamuu isaan argee jirtu. Asila natti sirreessi dookteeronni namni sadii fiigaa dhufanii narsoonni natti dacha'anii maatu sitti dhaga'amanii nama rammaran dinatti ka'anii meeshaa adda addaa. Milikii sana guyyuun socho'an. Amma muluun lalla kooti nagaa ta'e kaa. Maatu sitti dhaga'amanii nan beelee jedhee waan nyaatee beeku bultii 13 dhugaa dhaga. Nan beelee jedhee. Waan sitti dhaga'amu garramamanii namni dhuuf jedhe waa nyaata dhameeti. Imboo nyaatee du'a jedhanii egaa maaliif dookteerii sila mallatteesseen du'a jedhamee qalaan kennameera dhugaa waaqayyoodha. Kanaaf nyaatee beekuudhaan furuut paanchi na hojjechiisanii furuut paanchi sana nyaadhee ammas na oolchu. Rooda nan beelee ammas maas si dhaga'amu nan beelee. Dhiiga koo gaafa ilaalan inni hin jiru jedhamee lafa ni dhufee natti nan beemeeru. Guutuu ta'e noormaalii bakka noormaalii naasofsiisuu jedhe qawaa naasofsiisina nan beelee maaloo haala midhaan jedheen. Isa booddee ammas kan paastaa allichaa hojjechiisanii paastaa allichaa nyaadhee isas nyaadhee bakka nuti goruu malii nyaateen beeku firfirii nyaateen beeku shongaaraan samii firfirii allichaa maal kana nyaadheen egaa xinnoo ishee sarbaayeen godhe shongaaraan koo as gabbaayee naasuu jalta. Hin eegan sa'aatiin itti dammaqee immoo sa'aatiin dookteeriin itti duuta jedhama. Faallawaa keessatti 12 walakkaatti hin du'edhame 12 walakkaatti hin muka. Gaafa jimaataa baay'ee maaltu sitti dhaga'ama waayee gaafa qidaamee ba'uu hin danda'amu sanbatas dafinoosaa na jibbisiisatti na baasaan jedheen. Facaasaa deddeebiidhaan nan deebiif amma irraatti kaardii tokko qaba yeroo biraas itti agarsiisan inni bira jiraatu. Ankoo bilisa dhatoon dhaqee hospitaalii. Dookteeronni rakkoo mallatteessan naa kennanii naa mallatteessan jechuudha. Jiitigaa gara biyyaatti gaafa deebi'ee galuugaa hojii waaqayyoo kanatti akkan hojjedhu gaafa sana ilka malatti na dibeerraatiin fudhattee hojii waaqayyoo hojjechuu jalqabee barumsa irratti nan deebi'ee chaalenjii isa lafarra maal akka nama mudatu waan hin beekuufi hojii lamaan kan natti amananii kan itti galee hojii waaqayyoo hojjedhaa jira. Kanarra jiraachuu dhugaa dubbachuu fi seenaa ajaa'ibaadha. Wantoota baay'ee haalli akka barumsaatti dheeraa wantoota baay'ee na ajaa'ibsiifadhees jira. Tokko wanta kan na ajaa'ibsiise haasaa keessan keessaati. Waaqayyoo gaafa mana fira keessan sana keessaa baatanii baqqalii hiriyaa keessan kana nama isiniif qaala. Akkam hubadheetti maaliif yoo jettanii namichi kun nama maatiin isaa xonqaayii beekamaa ta'edha. Kana keessaan immoo
isin Pirootestaantii taatanii jirtanii akkasii isin jaallachuunsaa gorsaa gas ga'uu amma abbaasaa caalaa abbaasaa dhoksee akka mana jiraattan gochuunsaa bakka waaqayyo isinii ka'e jedhiin amanaan. Waaqayyo rakkina keessatti nama hin gatu inni jedhamu tarii karaa kanallee hubachuu hin dandeenya jedhee yaada. Kan biraan immoo dudduuba isaatti isin deebisee yaadna kaasuu barbaadu gaafamii waggaa 2 booddeedha kan isinii deemtanii waldaa deddeemaa turtan. Garuu immoo kan isin amantan waggaa 2 booddee Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii godhatanii kan fudhattanii jechuudha. Guyyittii Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii godhatan sana maaltu isinii gane? Yookaan immoo maaltu akkasiin fudhattan? Duraan hin jaalladhu jettaniitu. Duraanii xiqqoo ishee asitti meera waa lamaanii akkam kun narratee ta'u amma kan akka dheeratu nan taasisee yaada. Waldaan innaa sana deddeebi'ee waaqeffadhaa ture. Amaariffadha. Asirratti Kiristoosii tokko isadha jechuudha. Amaariffaa waan tajaajilamanii fi Amaariffaa waan tajaajiluu fi Amaariffni naan galu siin jedheera. Kan na gargaaraa ture bakkeedha siin jedheera. Waggaa 2 sana keessatti lallaba gaafa sanaa sirriitti hubadheera. Amaariffas baneera amma jechuudha. Kan biraa dura akka otumaan Amaariffan beekin immoo akkan hin fudhanne kan na godhe jibban pheenxee irraa qabu baay'eedha. Jaalladhu siin jedheera. Waan hin jaallanne wantoonni lamaan kun akkan dafee gooftaan fudhanii na taasise. Gaafa sana garuu barumsa gaafa sana sirrii mattaan taa'ee dhaggeeffadhe akka waggaa 2 deddeebi'ee namni pheenxee naan jedha. Ani pheenxee miti. Jibbaan taa'aa waldaa keessa daafii firaa wajjin deemuuf jechuudha. Daafii mana isaanii taa'uu fi jibbaan taa'aa. Otumaan immoo Amaariffaa waan dhaggeeffadha jedhee karoorfadhe waan jibbuuf miila keessatti ta'uu fi narraa biloogu ta'e. Gaafa sana garuu tukkirratti matti kennee waan dhaggeeffadhe achi been gooftaa Yesuusiin fudhadhe isaanii waan ajaa'ibsiifatan. Maaliif duraa san deddeebi'u bakka tamanii of fudhatee nadhani. Ani achi been gaafa sana gooftaa Yesuusiin isa lubbuutti qoqqoo fudhadhe sababoonni kun lamaanii akka waggaa 2 na jalaati tun gooftaa Yesuus Kiristoositti namanii turu na taasiseera. Kan biraa immoo kan ajaa'ibsiifatiin darbuu hin barbaanne tokko namichi kuni namichi xonqaa'ee kun yookaan obbo Biraanuun kun abbaa baqalee kan ta'e wantoota baay'ee hafuuraan arguu hin danda'a. Garuu waaqayyoo waan tokko gaafa nu barsiisuuf jedhu wanta darbuu qabnu keessa dirqama darbuu qabna. Utuu waan tokko isa xiqqoorraan ka'ee isa guddaarra akka nu hin geenyee fi waanuma xixiqqoorraa kaasee san keessatti immoo gargaarsisaa baay'eedha. Fakkeenyaaf amma namichi kun hafuuraan waan baay'een arga. Kokabii nama baay'ee argaa, namoota bebbeekamuuf waan meeqa wantoota fuuldura isaanii jiran illee nama dubbachaa jirudha, nama argee himaa jirudha. Garuu hamma ji'a 4 mana isaanii jiraatan keessatti akkasiin kiristaana taatan yookaan pirootestaantii taatanii waaqayyo jala dhoksuunsaa baay'ee na ajaa'iba. Namtu dhugaa ba'eera sirriidhaan cimaa silaa kaasaa ture. Ixaanarraan dhabee kokabii kee. Kanaaf mucaasaa waamee gaafate. Waaqayyoo itti sin kennin malee hafuura hamaan sin danda'u jechuudha kanaaf laachuudha. Maaliif ati eeriyaa isaanii keessa jirtu taanaan danda'ee siin ilaalee si garboomfachuu hin danda'u. Kanaaf kokabii koo ixaanarra barbaadedha. Maqaa koo bormaal akkan ta'u laayifii koo wanta hundumaa ixaanarra waan dhabeef mucaa waamee gaafate jechuudha. Isa jedhan sana dhaayee gaafa waamee gaafatu. Nan dhabee warra kaan keessan jiru jechuudha. Ifti dukkanni wal keessan taa'u miti nuti galmee jireenyaarra jirra. Galmee jireenyaarra dhaqee danda'e namoota dubbisu. Galmee dukkanaarra waan hin jirreef immoo warra dukkanaa keessaa na dhabe inni gaafa sana. Kanantidha kan inni waamee nu gaafate. Egaan qophiin gara xumuraatti yookaan gara golabaatti fidaa akkuma jirutti ta'ee garuu akka gaaffiitti wanta tokko isin gaafate wanta darbuun barbaanne bakka dhaloota keessan sanaatti yookaan immoo biyya keessan sanatti amantiin kiristaanaa jiru jettanii yookaan warra pheenxee kan immoo waldaa isaanii gubanii ari'achaa akka turan yookaan isaanii turtanii ammoo maalirra jiru? Amantiin kun dhaqiidhaan hiramuu akkuma duraa qaalluuf sagadaa jiru ni kana. Yaasi bareedaadha kanatti na gaafatte amma pheenxeen babal'ateera. Waaqayyoof kadhannee haa ta'u karaa maatii koos waaqayyo na gargaaree gara gooftaanaa dhufanii jiru. Akkasitti dhugaa
chaalenjii keessa yoo adeemamu illee goomsu guddaa itti babba'u irraan kan ka'e gara gooftaa Yesuus Kiristoositti faadariinis maazariinis obboloonni koo hundumti isaanii amananii fayyisaa lubbuu isaanii biratanii gooftaa Yesuusin fudhatanii jiru. Karaa zarii abbaa kootii muluu amma jedhamutti gooftaa Yesuus Kiristoosiin fudhataniiru. Kaleessa karaa zarii abbaa kootii qaaloon sagadamaa ture manni isaa diigame. Namichi qaaloon irra ture illee dhiisee ba'ee gooftaa Yesuusitti yoo amanuu baatan iyyuu namni itti sagaduuf dhiisee gara ortodoksii deemee achi deddeema. Garuu sagadamaaf hin jiru qaaloon sun iddoo dhaabadeera. Diiganii iddoo dhaaballeessanii qolloo iddoo sana ture muranii gataniiru. Karaa zarii haadha kootii keessa gaa akaakayyuun koo ammayyuu qaaluu qaba. Jaarsi akkuma godhuteetti qaaluu sanatti baay'ee rakkataa jiru. Ilaalonni koo muraasni fudhanne malee kan gara caalaa kana eessumoota koo baay'ee gooftaa Yesuusin ammas fudhatanii jechuudha. Jechuun keessaa pheenxeen babal'ateera hamma durii gara bal'ootti ga'eera qaalolii jechuudha. Nama 10 caaltu kan waldaan achi keessa babal'ateera. Waldaan baay'ee babal'ateera. Maqaan Yesuusiinis muluu Wangeeliinis Masarati Kiristoosis baay'ee galee babal'atee dhaloonni ammaa gara gooftaa Yesuus Kiristoositti dhufaniiru baay'een isaanii. Kana waaqayyoof immoo galanii galateeffadha jechuudha kana laata. Akka durii nari'atamu. Egaa waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Keenya gara xumuruutti fidaa jirra jedheera. Ni dhaloota kanaaf immoo seeraa guddaa kana baantanii akkuma jirtanitti ta'ee dhaamsa qabdanii fi kaan ifa keessa jira, kaan immoo dukkana keessa jira. Isaan kana lamaaniif dhaamsa akkamii qabdu? Gaaffii bareedaadha. Dhaloonni ammaa dhaloota beekaadha baay'eensaa. Dhaloota waa dubbisuu danda'udha. Dhaloonni durii xiqqoo ishee barumsaan dudubatti namoonni barachuu dadhabu isaaniirraan kan ka'e namni gara barbaadetti oduudhaanis wantoota adda addaatiinis goyoomseera. Dhaloonni irraa hin goyoomu. Kanuma irratti kan miidiyaa kana irratti dubbachuu barbaadu namoonni wangeela dura argachuu hin danda'an. Amma garuu moobaayilii nuyi baannee deemnu wangeela baatee deema waan ta'eef kallattii kamiiniyyuu dhugaa gooftaa Yesuus Kiristoos isa kan fayyisaa akka ta'e beekanii baruu danda'u. Kanaaf fayyinni Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee karaa biraa tokko illee ittiin fayyadamuu hin jiru waan ta'eef akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 3:15 dubbatu. Kanaaf ifichi gara biyya lafaa erga dhufee fi ificha kana keessa kan hin jirre immoo jireenya bara baraa hin qaban hin galanis waan ta'eef gara gooftaa Yesuus Kiristoositti gamuma dhaloonni illee isaanis itti dubbatu kana caalaa yommuu dhugaa kan walitti nama araarsu wangeela waan ta'eef dhaqanii dhugicha dubbisanii gara Yesuus Kiristoositti akka isaan dhufan dhaamsaanii qabuuf kanadha. Kan biraa dhaloonni har'aa addunyaa darbitu kana duukaa utuu fiiguu addunyaa kanarraa lubbuun isaa darbamaa jira baay'eensaa. Balaa gurguddaadhaan balaa uumamaatiin gaafa du'u garuu gaafa deemu garuu eessa akka dhaqu ofiif hin qopheessine taanaan du'a lammaffaatti akka isa eeggatu. Isa kan illee beekee namni foon-bichaadhaaf lafa kanarratti fiigu du'a akka ta'e reeffa akka jedhu wangeelumtiyyuu du'oonni du'oota awwaallatan jedha warra sanaanii. Kanaaf isaan kun immoo yoo jireenya bara baraatti dhufan yoo deeman illee iddoo bara baraa sana galu. Iddoo isaaniif qophaa'e sana gooftaa Yesuus Kiristoos bira dhaqu waan ta'eef gara ifaa kana kan hin dhufne amma du'a keessa jira. Kanaaf gara ifichaa akka isaan dhufan dhaamsaanii qabuuf kana jechuudha. Cubbuu kamiin yoo hojjetu namni kana booddee dhuguma waaqayyo na jaallataa, kana booddee dhuguma nama ta'a jedhetti itti hasaasiseetan. Namni waa sadiin du'a. Tokko ofiin of ajjeesa, lammata namatti nama ajjeesa, sadi immoo seexanatu nama ajjeesa. Kanaaf namoonni baay'een isaanii of ajjeesanii du'a keessa kan jiran kana keessaati gara ifaatti gara jireenyaatti dhufanii karaa Yesuus Kiristoos cubbuu isaan kaleessa hojjetan immoo hin dhiifamaaf. Dhiifamuun cubbuu karaa dhiiga walichaati waan ta'eef gara boqonnaatti gara arganitti akka isaan dhufan gamanumaanii dhaamsanii dhaamuuf haala jechuudha.
Egaa dhaamsisiin duudhaamtanii keessumattuu dargaggootaa fi baay'ee fayyada jedhee yaada. Maaliif yoo jettanii umuriitti isinii chaalenjii kana hundumaa dabarsitanii yookaan rakkina kana gara jireenya keessanitti simattanii umurii dargaggummaarra waan tureefi dhaamsi kun gama kanaan dargaggoota akka baay'ee fayyadu nan amanaa. Egaani tarii wantan dagadhee wantan isin gaafachuu dagadhee waan dubbachuu barbaadanii fi akkasumallee namoota hamaa keessattis gaarii keessatti si waliin turanii galateeffachuun barbaada yoo jettanii carraasaa isiniif hin kenna. Kana keessatti egaa kan baay'ee galateeffadhu gara miidiyaa kanaallee akkan dhufu kanaaf godhee obboleessa koo Laabaa Faarfataa Lalisaa Benimmoo Abbaa Istiidiyoo 11 guddaan galateeffadha. Akkasumas nan galateeffadha. Na waamtanii gara miidiyaa keessanitti naaf hirtanii dhugaa dhaloota bira akka ga'uuf hangarraatti dhugaa keessa koo jiru kana kan baaftan Waaqayyo isin haa eebbisu jedha. Gamanumaan dhaamsaanii dhaamu namoonni gara biyya kanaa jirtan biyyoota alaallee kan jirtan istiidiyoo kun istiidiyoo itti isin milkooftanidha. Istiidiyoon nama baay'ee dhiphatee mul'ata nama baasuudhaaf tattaafatudha waan ta'eef gamanumaan gara kanatti illee nan affeera. Isin mul'uuftan Yesuus isin haa eebbisu baay'ee na wajjin dadhabdanii eebbifamaan isiniin jedha. Galatoomaa ulfaataa isinillee waamicha keenya kabajanii yeroo keessan ilaaltan akkasiin teessanii seenaa dhaloota barsiisuu danda'u laachuu keessanii fi ulfaadhaa Waaqayyo isin haa eebbisu jedha. Egaa jaallatamuuf kabajamoo maatii 11 Istiidiyoo turtii bareedaa fi turtii gaarii akkan waliin qabaattan abdii guddaan qaba. Egaa seenaa raajii takkiirraas akka waa hedduu hubattanii akka waa hedduu barattanii abdii guddaadha kanan qabu. Egaa qophii kana qindeessee haala kanaan bareechin waliin kan ture hojjettoota 11 Istiidiyoo maraa ogeessa kaameraan Daawit Olaanii akkasuma daandiirra ta'uudhaan Lalisaa Adimaasuu ani immoo gama koodhaanii qophii kana qopheessuun kasii waliin ture an hawwi malkaamuti waan turtiin waliin qabaattanii fi hamma qophii akkasii walitti deemnutti turtii gaarii qabaadhaan jedha Waaqayyo isin haa eebbisu yeroo gaarii.